Hordoftootaaf daawwattoota arraata biyyoolessa Oromiyaa jaallatamoo yooyyaa alaamanni sa'aa namni qosee qosqoseen keessan cuftuu nagaa ani xiiqii dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa arraatiin keessummoota jajjaboodha harkaatii qabna. Sunis daandii qabsoon bilisummaa Oromoo irra deemee dhufe addatti cimina qabsoon bilisummaa Oromoodhaa gannoottan shanan darban kana keessa jaarmiyaan ABO'dhaa galmeesse akkasuma bu'aa bayii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti mudate irratti ajajoonni ABO WBO'dhaa zooniilee adda addaa irraa walitti dhufuudhaan mari'atanii furmaata godhanii jirudha dhageenye. Isa kanaaf gaanus akka arraata biyyoolessa Oromiyaatti ajajoota keenya zooniilee adda addaadhaa walitti yaamuun mariisisuudhaaf deemna. Dursa ajajaa olaanaa ABO WBO Jaalmarroo Dirribaa irraa eegallaa. Itti aanaa ajajaa olaanaa ABO WBO Jaalgammachuu Abbooyyees of gidduudhaa qabna. Dabalataan ajajaa WBO'dhaa zoonii giddugaleessaa Jaal Sanyii Nagaasaas nu waliin jiru. Isan cuftuu baga nagaan dhuftan yooyyaa isiniin jenneerraa yeroodhuma dabareen isan ga'utu nagaa nu fuutu. Dursamee Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa ajaja olaanaa ABO WBO'dhaa haala qabsoon bilisummaa Oromoo keessa turte akkasuma injifannoo addatti ABO WBO'dhaa gannoottan shanan darban kana keessa galmeessan gaggabaabsaa nuu kaasaa. Fayyaa ta'ee isinis bakka jiraatanis irraan alaatti galatoomii waggoota shanan darban kana keessadha. Injifannooni ABO tokkoo qabsoon bilisummaa Oromoo keessatti galmeesse maali kan jedhuufi. Egaa injifannoon hin tuffatamu. Injifannoolee xixiqqoo hanga gurguddaa walitti qabaniitu guduunfaa injifannoo qabsoo bilisummaa Oromootiin kushanii tarkaanfatu. Haa ta'uuti ammoo injifannoolee waggaa shanan darban kana keessa galmeessine jechuu caalaa fiichi injifannoo hedduu nu hafuu fi injifannoonis kan jedhamu yoo qabsicha guduunfinee lola gaggeessuun baay'ee salphaa, lolatti seenuunis akkasuma salphaadha. Wanni ulfaatu lola gaggeeffame waraanicha xumuratti gochuu fi qabsoo itti seename guduunfaa godhanii keessaa bahu kan ulfaatu. Egaa kunis guduunfaa argachuuf guyyaa tokkotti akkuma qabummaan guyyaa tokkoon dhuftee godoon irratti ni ijaarrata. Waggaa hedduu lola Oromiyaa keessatti gaggeeffameen kutaalee irraa kutaaleetti naannoo irraa naannootti Oromoon akkuma cabuu fi baroota fudhate. Gabummaa kana jalaa bahuunis halkan tokkotti ta'uu hin danda'u. Baroota fudhataa haaluma kanaan egaa qabsoon bilisummaa Oromoo inni waggaa shanan kanaas itti fufiinsuma injifannoolee walitti hidhaanii ibijjanii xumura irratti guduunfaa qabsootti godhuuf adeemsifamaa hunda dhaallee itti fufneetu isa kanarratti xoomoo yookaan waancaa abbootiin keenyi walakkaa dhiiga itti guutanii walakkaa abboo hafettidha nuti immoo dhiiga dhangalaasaa jirraa. Egaa sun gaafa guutedha Oromoon lammata akka hin dhiignetti bilisummaa walabummaa fi birmadummaa Oromiyaa mirkaneessuunidha. Ititee goonfamee guduunfamaa jechuudha. Haaluma akkasii kanaan egaa waggoota shanan darban kana keessa irra guddaa qabsoo daddaaqamaa fi burjaajii keessa turedha taallee isa sana taallee itichuu tasgabbeessuu fi dandamachiisuu irratti irra guddaa kan hojjenne kana dhibballee malkoofne irraa haala baay'ee hamaa burjaajii hamaa keessumaayyuu Oromooni baay'ee dabuu seene keessatti qabsoo kana kataalle waan ta'eef namni bilisoomellee kan itti fakkaate bilisummaan isilaagaa guyyaan bilisummaa Oromiyaa yoo fi akeekaaf kaayyoon ABO alaabitti silaa moggaa lamaan diimtuu gidduun magariisaa kana yoo dhaabbanni bilisa baana kan jedhu sun dhaabbatee ture yoo heerri akkasumas bulchiinsi biyya Oromiyaa jedhamtu konstituushinii akkamiitiin Oromiyaan bulte kanaaf immoo Itoophiyaa keessatti hiree akkamiitiin Oromooni hiree isaa murteeffatee fudhatee Oromiyaan bilisoomte jennaa akka jedhu egaa uummati haaluma ture keessatti darbuutti seenuutiin kun hundumti kollaalamiin bilisoomneerra jechuun waan baay'ee ulfaataa ture qabsoo baay'ee duubatti jechaa ture waan ta'eef kana hundumaarraa bayyanannee itichuu qofaa miti uummanni Oromoo siyaasa adda bilisummaa Oromoo irratti bu'uureffame kanaan dura kutaa ganda amantii laga biyya Oromiyaa jedhamtu qabaachuu wallaalu saba Oromoo ta'uyyuu qabaachuu wallaalee isa warri nu bite
sammuu keenya keessatti waan poison ta'e yookaan summii tokko keessatti facaasee sammuu keenya qalbisees godhee achirratti identii yookaan heddummaa nu hate sana fudhannee ittiin of yaamaa turre. Har'a garuu kun hundumti irra darbee uummanni Oromoo qabsoo dura tarkaanfatee qabsaa dura tarkaanfatee of fudhatee jaatu sana waraana isaaf malu ijaarrachuu keessatti waraana dinagdee dhabee takka jechee bal'oo akkasii saba guddaa akkasii keessatti waraana dhibboota leenjisuun illee 50-60 leenjisuun illee ulfaataa ta'e harka kumootaa leenjisuu irratti uummata Oromootu kana tolche waan ta'eef inni kun injifannoo waggaa 5 darbe keessa tolfanne waraana hedduutti leenjisuu inni kaan ammoo dhimma Oromooyitu Oromoo irraa dhagahuu nama biraa irraa dhagahuu osoo hin taane dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo keessumaa adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo durfamaa jiru kana namni biraa gidduu taa'ee waa'ee keenya nama gaafachuu osoo hin taane waa'ee keenya qaamni barbaadu kamuu uumaan akka gaafachuu qabutti tolfachuu sun immoo gara dippiloomaasiin jabaachuu argisiisaa ture. Kanaaf egaa injifannoo nuti galmeessine baay'eedha. Waggaa 5 kana keessatti akkuma sadarkaa haalli bu'aa bahii hedduu jiru irratti injifannoolee galmeessine kana keessatti egaa inni gama dippiloomaasiis guddaa ture gama waraanaatiin akkuma isin jedhe siyaasa keenya ABO uummanni Oromoo hankoo hiriirratti fudhachuuti achirratti hojjetame isaa waraana isaa ofii jiraachisu waraanni ofii jiraachisu uummata harkaa qabu immoo inni sun guddachuuf carraa banachuu inni kun immoo guutummaa Oromiyaa keessatti lafa qabatee diina sila akka malutti waraana danda'uu irratti akka qophaa'u sun tolfame. Kunneen egaa injifannoo gama siyaasa dippiloomaasii waraanaatiin adeeme ture. Egaa kun hundumtiyyuu walitti hidhameetu guduunfaa sanatti deema ammoo hin guduunfine kanaaf injifannoolee hangamuu haa qabaattu injifannoon keenya kan inni ittiin madaalamu gaafa xumura yookaan guduunfaa itti goone qofa waan ta'eef hedduu irraa haa ta'uun illee kanaa ol naaf hin malu jaallan taaniif illee carraa kennuun narra jiraata waan ta'eef an kanuma jechuun barbaada. Hayyee dhugaadhumatti ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa guddoo galatoomaa isinittan deebi'a gara boodaa sararumarraa nu turtu. Kan asaanan ammoo itti aanaa ajajaa olaanaa ABO Jaal Gammachuu Abbooyeeti. Jaal Gammachuu carraa nagaa wal gaafachuu isinii laannee sabuma yeroo keessaniifan sanarra taakke. Jaal Gammachuu egaa amma isiniifis gaafuma wal fakkaataan qaba waan injifannoodha Jaalmarroo waa kakaasanii mee isinis waa itti nu dabalaa bakkuma gaafa kaatanii aga ammaatti jiru qabsoon bilisummaa Oromoo fagoodhaa dhufti ammoo kanuma gannoottan 5 kanaa waarraa nu tuttuqaa. Hayyee fayyaa ta'ii jaal nagaa yooyaa siin jechaati egaa Jaalmarroon hanga tokko gaggabaabsee deemsa ture nutti agarsiisee jira. Akka dabalataatti gannooti 5 dabre akkam ture ka jedhuuf egaa waraanni bilisummaa Oromoodhaa yeroo ganna 5 duratti gariin isaa bakkoota adda addaatitti waraana qacalee umurii ganna 2 ganna 1 kan lakkoofsise ture jechuudha. Yeroo sana keessatti egaa haalli yeroo sanatti bara 2018 xumura irratti dhalateerraa kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoodhaa bakkuma jirutti hafee eega hafeen boodatti qabsoo kaleessa ganna 50 dura 46 gaafa sanaatittiin dura gootii hedduun itti wareegamaatu ture sana karaa dabarsuu ture daandirraa gorsuu ture egaa nus daandirraa akkam gorreef wareegam barbaachisu baasuun baay'ee ulfaataa ture yeroo sanatti ummati keenyas nu banne haalli yeroo san ture baay'ee ulfaataa ture. Kanaaf egaa waan sanarratti hundaa'ee waraanni bilisummaa Oromoo ofumatti amanuu fi uummata naannoo isaa jiru irratti abdatuudhaan tarkaanfii sanatti seene egaa humna akkuma duratti siin jedhe qacalee ture sana lolli guddaatti baname. Garuu wareegama ulfaataa ummati keenya baasee fi waraanni bilisummaa Oromoodhaa baase kan ummati keenya bakkoota adda addaatii fi naannoo adda addaa jiru kan hin hubatiin kan bira dhaabbatiin ummatii fi waraanni bilisummaa Oromoodhaa wareegama ulfaataa baasuudhaan gara ganna lama dirreen lolaa Oromiyaa turte jechuudha. Sanaan booda gaa haala rakkisaa akkasiisan keessatti murannoof kutannoodhaan humni akka duratti siin jedhe qacalee sun waan dhufe cufaayyuu ofitti fuudhee wareegama ulfaataa baasee ganna 2 guutuu balleessuudhaaf tattaafatan qabsoo bilisummaa Oromoodhaa akkasiin hin banne
karaarraa isa akkam maqne wareegama ulfaataa baasee dur dhaabbatee sanaan boodatti egaa haalli jijjiiramaa dhufe kana keessatti egaa akkuma jaalli jedhee wanta hedduu ta'e wanta hedduutu keessa dabre garuu murannoo kutannoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa agarsiisan injifannoolee guguddaa gagalmeessuun bakka duraan turerraa bakkoota haaraatti babal'achuun akkuma jaalli jedhee xiqqaarraa hanga guddaatti leenjisaati sadarkaa har'a amma bakka ammarra jiru kana ga'e kun injifannoo guddaa ofitti amintummaadhaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa murannoo dhugaatti jechootaan hin ibsamne fudhachuudhaan kan keessa dabre kun injifannoo guddaa fi uummata Oromoodhaafis kan dhugaatti Oromoo boonse haala fokkotaa fi haala hamaa sana keessaa dandamachiisee mataa Oromoodhaa ol qabe injifannoo guguddaadhaa egaa akkuma jaalli jedhe gara fuulduraatitti ammoo gara xumuraatitti gara dhuunfaatitti geessuudhaaf sadarkaa amma jiru irratti sadarkaa amansiisaarra jira jedheen injifannoo guddaadhaa kunni kan keessa dabarre jechuu barbaada egaa haala yeroo qabnu waliin jaalattaan ufan gadhiisa. Ayyee dhugaadhumatti itti aanaa ajajaa olaanaa Abaaboo Jaalgammachuu Abbooyyeedha fayyaanaa ta'a amma immoo ajajaa Wooboo zoonii giddugaleessaa jaal sanyii nagaasaatti tarkaanfannaa jaal sanyii isinillee gaaffiidhuma wal fakkaataan qabaa mee injifannoolee boonsoo waraanni bilisummaa Oromoo Wooboon gannoottan 5 asaanan kana keessa galmeessan nuu kakaasaatii gara qabxii sattaadottammoo tarkaanfannaa ajajaa Wooboo zoonii giddugaleessaadhaa jaal sanyii nagaasaa anaa dhufuu dhiyaadha. Galatoomaa finillee egaa ogummaa injifannoolee fedhatee afaan Oromoo gosoota 5 keessatti galmeessee dubbachuudhaan dura kana duuba waan jiru nima jira. Naaf waan seenaadhaa seenaa bakka bareedina deemaa. Egaa qafoomman Oromoo egaa gaafa argite gafoomniti gafummaa amanee fudhatee mana marasaatti galiin keenye gafummaan isaa ulfaatu gafummaan agartee jihataa jijjiiratu malee akkaataa isheetti dhuftee wareegama hedduudha kaffalaatee ture. Kaffalu taanaan gara jannatee jijjiiree karaa jannaatiinis kallattii garaagaraatiin wareegama kaffalaa iddoo kana akka ga'e Oromoon hin beekamee amanaa. Haa ta'uuti garuu wareegamni uummanni Oromoo kaffalaa ture haga hafaatti guduunfatee haga hafaatti Oromoo qabsoosa kana guduunfaa qabsoosa kana argeete dhufu jiru wareegamni jechuun uffata haga ture. Egaa kana keessatti qabsoon uummata Oromoo yeroo hedduu deemee waluma gubbaa ga'eetu asabtamaa ture egaa Oromoo hedduu ni beekanii amanaa. Kana keessa isa duuba kaasee baay'ee isa duuba kaasuu barbaadu maal jennaan haala yeroo keenyaatiif yeroo gabaabsuudhaaf jecha asuma gabaabaasaa isuma agartee 2018 kana kaasuu dandeenya 2018 egaa Oromoo keessatti biyya gartee intaara Itoophiyaa jedhamu kana keessatti maaltu dhalatee gurguraatiin keessatti iyyuu gamoota siyaasaatiin uummata kana keessatti maaltu dhalate maaltu uumamee kan jiru tole Oromoo biyya keessa Oromoon biyyaadhaaf waan madduu jechuudha. Keessatti iyyuu qabsoo Oromoon agartee biyya sana dhuunfachuudhaaf gaggeessaa ture gama abaabootiin ta'aa ture waa hedduu keessa galtee eddee kana. Kana booda garuu gaafa sana taatee innaa sana ta'e taatee baay'ee sukkanneessa taatee baay'ee guddisiisa kan isa miti. Kan agartee waan garaagaraa uffatee jiru namoonni hedduun kan bultee ajjeehan waan nyaataa dhugaa kan itti fakkaate. Biyya maqaa jedhu nagita biyya kanatti waan kun kana hedduutu kadhate jechuudha. Achi kan miti dhaaba kanallee keessatti illee wantoota kadhate Oromoon ni beeka jechuudha. Kanaaf innaa kana uummata Oromoo uummanni Oromoo wareegamatti kaffale uummanni Oromoo gatiitti kaffale gatiin uummata Oromoo akka kanatti miti xumura isaa kattee dirreessichee kana galtee qabsoo uummata Oromoo badii irraa hambisee waraana bilisummaa Oromoo akka ta'e beekamaadha. Kana keessatti olola hedduutu ture. Ololota hedduu turan keessaa akka waan agartee waraanni bilisummaa Oromoo kan hin qabneetti akka waan agartee waraanni bilisummaa Oromoo galmee isaa hin qabneetti akka waraanni bilisummaa Oromoo agartee uffannaa isaa hin qabneetti uummata gandaa fuudhan argitee kan karaa kennanii ijoollee akkana ta'e ijoollee akkana ta'e ijoollee qawwee sababaa kan karaa kennanii akkaataa kanaatiin uummata Oromoo birattis uummata biyya birattis fudhatama dhufuudhaaf taatee hedduutu ta'e jechuudha. Biyyi keessatti iyyuu biyyi gama siyaasaatiin goota ta'e lakkoofsan qabu gama siyaasaa sanaan addeetta immoo gosa kana waggaa 5 kana keessatti waan ta'e walii magaalaa Dubaayii nas kan jechuudha. Maal jennaan duulli argitee gama siyaasaatiin goota ta'e gama siyaasa kanaan duulli gama agartee qabuun goota ta'e Sinatu orang akan menjadi motivasi itu orang umum kesehatan orang umum yang kata itu ini kemudian orang itu sangat terkenal dengan untuk perlakuan kita nanti ada apa biasa orang itu semua umum awal akan bila ini kita tidak
Anjir semua kamu, gua pesan kamu pun kapsul, tahu kan lagi kita tahu kan gua kapsul tapi makan bisa terus agak kan kita sih, misal ibu kan semua agak kan kita agak suci kita akan tuh masuk kerja semua minum ini. Karena kita gua sana kan kita sebagai itu orang semua kamu gua bercita cita untuk inahin apa kabarnya di sini. Umumnya sini masih terkait juga agak keso entah dia ada isi buntu lah kan tapi ini sini masih terkait itu buntu hanya ti asan kalau sini asan kalau itu orang semua bukan jangan mah orang yang kasih itu orang kalau sana tidak ada orang semua kah kasih ke sini sih sudah kasih dia sih juga kasih ada berarti orang semua mungkin ada masalah karena dia media yang sumber baca karena dia mudah mudah itu nyata mungkin orang terjadi kalau bahkan karena mana betul ini jangan orang mau dan biasanya jangan orang mau dan biasanya jangan itu bukan mau kan udah semua ini tuh biasa ini apa orang semua mau tinggal lagi wajar itu karena saya beberapa jam juga tidak itu karena ini asik jangan orang orang asing jangan banyak salah satu bahan itu semua awal nak kerjanya disalahkan berbagai ada pada semua mahal sampai pemakan gaji mau pun ini saya punya waktu orang mau kan semua jadinya awal ini nomor yang lebih kan lebih nomor yang lebih kalau mau kan mesin itu itu kan semua jadi naik ini orang itu semua mau ada itu karena hati pertama orang itu semua dulu jawab mati jangan mulai orang itu semua mau ada tiga sih yang ini kita agak ini agak itu karena manusia itu juga akan berkisah karena ini orang itu mau ada dan kan dulu orang itu mau ada orang itu mau kembali sana bagi saja itu orang itu mau ada jadi kalau kita sih orang mau boleh orang sini apa kita kan masa asal bukan kalau kan walaupun dia kalau gitu sini apa sih aku mau itu karena pun ini orang mau aku orang mau jalan mau akan jalan mau kan ini jadi ini pokoknya kan karena saya challenge orang aja usulnya nih karena warga di sana karena ini orang mau kan dan juga one half itu belum mungkin jadi karena saya kan kata itu cuma baru dhugaadhumatti ajajaa wooboo zoonii giddu galeessaa jaalsanyii nagaasaadha akka gaariitti qabxii hedduudha kasinnu tuttuxxanii kaan ammoo waan bu'aa bahiidha akkuma sinuu jettan gara booda itti deebinee hireesiniif laanne sinis rarra nu turtu egaa ajajoonni wooboodha ajajoonni olaanoon ABO wooboodha qabxii kee hundumarrattu waan hedduu barsiisaa fi yaadannoo gaariidha kasinnu kakaaftan ammoo gara qabxii keenya lammeessitutti taakkinaa ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirbaa lammeessaaf ta'a Jaalmarroo egaa injifannoo hedduu wooboon hawaasa Oromoo bal'aa waliin ta'ee galmeesse hedduu keessaa xinnoo muraasa tuttuxxaniitu ammoo haa ta'uuti injifannoon kun egaa kan inni galmaa'uu danda'e bakka amma jirru bakka amma jaalsanyiinfaa jedhan karra Finfinnee 5-4 marsinee achitti diina goobaa jira ka jaalsanyiinfaa jedhan dabalataan waa'eedhuma sadarkaadhuma addunyaattuu ABO'n wooboon yaamamee mariidhaa fi taa'uun achi ga'uudhaafuu waan hedduu keessa baataniitu achi ga'ame kana dubbachuun ammoo sinirraa bareeda mee ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirbaa lammeessaa bu'aa bahii attamii keessa darbameetu injifannoo amma isin sadanuu dubbattan kana fi kan hafe ka ga'uun danda'ame isa kanalleetu gaggabaabsitanii daawwattootaaf dhaggeeffattoota Arraata Biyyoolessa Oromiyaaf ibsitanii. Ayyee fayyaada egaa jaala kiyya kuma hojii hojjetamu keessatti waa injifannoo argachuu danda'amuun kufaatiinis walumaan jira. Keessumattuu inni hankeenyaa kun wanti nu mudate guddaa ture gama nama waliin mormii gaggeessinu yookaan diina inni akka waliin mormii gaggeessinu iyyuu caala ummatuma qabsoo gaggeessaatii turre biraayyuu waan nu mudataa turetu ture. Sababiin isaa nuti miseensota waraanaati malee warra murtii kennuu danda'u qaama aangaa waa'ee dhimma Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo irratti bara dheeraa hojjetee ejjetii hedduu beeku sanaa miti. Qaamni kun ammoo haala tuttuquun yaale keessatti yeroo guddaa uumamu gara mootummaa wanni hojjechuuf ni danda'ama. Yeroo isaa yeroo amma kenna taate jedhamee biyyatti galanii guddaatti kana keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo
inni kaleessa ganama bu'uureffamuu isaa sababiin bu'uureffamuu isaa rooroo sun immoo nurraa hin kaane waan galma ga'e fakkaatu mootummoota impaayera Itoophiyaa bara dhufaa darbaa bulchaa jiran biratti ammoo karaa nagaa gaaffiin Oromoo deebii argachuullee hin danda'u haala baay'ee walxaxaa dhimma Oromoo irratti waa sharafanii Oromoo fi gaaffii mirga abbaa biyyummaa deebisuu jechuun Itoophiyaa keessatti barcuma aangoo siyaasaa dabarsanii Oromoof kennuuf jechuudha. Kuni hin taane haala kun hin taane keessatti nuti murtiin fudhanne waraanni akka waraanaatti waan beeku beekaa kanaatiif qabsoon kun akka galman geenye hubataa turre akka galman geenye yeroo hubataa turre sanatti uummati Oromoo waan jechaa turetu ture. Hedduun isaa jechuudha. Eddaa jirmi inni guddaanii galee yookaan jirmi inni guddaan murtii erga fudhatee dameelee xixiqqoon jirmarra jirtan kuni isin wanta akkasii kana gochuummaaf barbaachise kan jedhuu fi baay'ee hamilee namaatti illee qabu akka tokkotti yoonaan illee loojikaan bifa fakkaatuun illee amansiisu yerootti yaalameti ture jechuudha. Amma dubbiin jirmi galuu jirma sanaa wal fakkeessoo osoo hin taane yoo ilaalte immoo waraanni bilisummaa Oromoo Orang sahabat terpilih harga yang itu bukan majoriti ini kabukuni jirmi buddha nunui kalau ragali dani lele yeroti jenme kuma follow ilalte warani harga yang itu warga kaba ini kan jale ummata aja diaspora bijakesa kama mutma kesa hawaasa sibilia kada tertihin malu kaba multi sagale buddha harga yang itu pun kawarana tabu wallalu ummata akan kese jirmi buddha murtii fudhatee dameelee xixiqqoonii jirmatti rarraatanii jirtan murtii kana fashalsuun keessanii sirrii miti. Ajjisallee garuu kuni akkaataatti bilisummaa Oromoo taliiqaa tureeti waraanni bilisummaa Oromoo mirgaa fi dirqama isaa waan beekuuf lakkoofsa murtii kennuu keessatti harki caalaan adeemsa akkatti waan beekuuf jirmi guddicha nu ta'uu waan beeknuufidha qabsoo kana ofitti fudhannee jaarmiyaa siyaasaa waraana dinagdee dippiloomaasii aadaa hawaasummaa harkaa qabu biyyatti gale dhiisneetu jaarmiyaa siyaasichaa ofitti fudhannee waraana harka guddaa qabu waliin wal faana goonee abaaboo rooboo jennee adeemuuf illee murtiirra kan geenye kanaati. Kana jechuun koo waan kan mudate gama diinaarraa isa dirree irratti dhiiga dhangalaanu lafee cabnuu fi lubbuu qabnu caalaa isa uummanni nuti qabsoo gaggeessinuuf illee nu hubachuu yeroo hin dandeenyetti haala hantu akkasii keessatti qabsoo itti fufuu murteeffanneetu ulfaataa ture. Kana yeroo murteeffanneetti jaallan dirreerra jiran keessumaa amma kunoo miidiyaa kanarrallee waliin jirru waan mari'anneetu jira jechuudha. Yeroo sana qabsoon akka galman geenye osoo beeknu gadi ajajaan keenya galee qofaa fi qabsoo hin sharafnu warri itti walee galee kiraa isaaniif nu komataa sammuu keenya nu komataa nuti yoo jiraanne boru Oromoon gaafa miira ofiitti deebi'u walqii lafa kanaati taana ni barbaadamna saba Oromooti. Yommuu akkaataa kanaanis nu hubachuu dadhabanii Oromoon akka isaaf wareegamnu yoo osoo hin beekiin wareegamnee fi lafarraa dhabamna jennee murteeffanneetu waan kanatti seene. Kanaafuu keessatti akka haalichi ulfaatu otoo beeknu murtii lubbuu ofirratti erga lubbuu ofirratti murteessanii immoo du'aa olitti waan tokko inni nama sodaachisu hin jiru. Murannoo akkasiin jaallan kana waliin itti seenne waan ta'eef har'a dhuguma immoo walqii lafa kanaa taanee waraanni bilisummaa Oromoo siree Oromiyaa fi saba Oromoo murteessuu keessatti daandii tokkitti akka warri nu gaggeeffate afaan inni beekuun waliin haasa'uun kan danda'amu qawween qabne qawween gabroofne awwee harkaa qabu waraana bilisummaa Oromooti. Uummanni Oromoo haala miira isaatti deebi'eera. Kanaatiyyuu waraanni kun haala sammuu keessatti akka ta'etti illee yoo socho'e uummanni Oromoo osoo abdii irraan kutanne guutuutti kan inni bira dhaabbatee gargaaree akka lakkoofsisaa kumaatamaan illee akka inni guddatu hundii isaa oltee kiisii isaa qullaa dhufee ilmaan isaa agartee kan inni nu bira dhaabbatu. Haala ture baay'ee ulfaataa ture. Lola miti kan nutti ulfaatu. Lolli akkuma qabu. Okaasuuni hojii waraanaa keessaa isa salphaa isa xumuraati. Ololli garuu kanaa wal qabatee adeemaa ture. Dhiigumsi akka waraanni kun itti sammuu ijoolleeti, sammuu daa'imaati. Warra roorroo manaa baase, warra harka duwwaa dhagaa darbatee mootummaan yeroo sana ture burtukaana buufatu malee dhagaa mootummaan buusan jedhan sana buusee argisiise gaaftii isaaf akka hin taanetti garan taane gaafa darbu afaan isaa beekanii immoo waliin haasa'uuf warra qawwee kaase. Loota jechuun fuutu waan ta'eef inni kun lola hedduu immoo warri siyaasa bu'uura jaleeshee baasanii ittiin taphachuu danda'an bara dheeraa keessatti
Aliyyatta isaanii keessa turanii dhaloota sammuu fiduuf qulqulluu kanatti waan isaan tummina kaaturan hunda kana dandamachuun balaasa ulfaataa akkasumas rakkoo isa guddaa bu'aa bahii isa hamaa keenya dandeenyee elaafelaalee waliigallee keessa dabarre ture. Kaan immoo jaallayyootti guutanii gaarii. Tole ayyee ulfaataa ajaja olaanaa ABO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa qabxii hedduudha kan nuu kaaftan amma immoo gara itti aanaa ajajaa ABO Jaal Gammachuu Abbooyyeetti dabarraa. Jaal Gammachuu egaa Jaalmarroon waa kakaasanii jiran ammoo salphaatti as hin geenye beekamaadha. Bu'aa bahiin jaarmiyaana ABO'dhaa keessa darbee egaa isa kanas immoo dhaloonnis beekuu qabaa. Kanaaf mee isinis waan itti nuu dabaltan eessaa kaatanii akka dalageessan bu'aa baheettamii keessa akka dabartan irraa nu tuttuqaa. Ayyee fayyaa ta'eegaa Jaalmarroon kaasee jira. Bu'aa bahiin keessa dabarre keessattiyyuu jalqaba gannoota lamaan jechuun 1920 baay'eetti ulfaataa ture. Baay'ee bu'aa bahii guddaa sababoota amma jaalli kakaase kanarraa kan ka'e ummati keenyas akkam ture, dhaabii keenyaayyuu akkam ture yoggaa jettee laalte gaa baay'eetti ulfaataa ture jechuudha. Ummatis akkuma jaalli kakaase burjaajii hamaa keessa ture. Sadarkaa qabsoon hin barbaachiftu bilisoomne jedhutti sadarkaa sanatti hawaasi keenyas ummati keenyas irra guddaan hubatee egaa qabsoon bilisummaa Oromoodhaa ummata Oromooti irratti hirkatteeti qabsoo ofitti hirkannooti goggeessaa ba'ame gannoota hedduu kan guutuu ummati keenya ammoo sadarkaa sanatti burjaajii akkasiisan keessa seenuun lammaffaa irratti ammoo qaamii hoogganaatis egaa waraana kanarraa adda ba'ee biyyatti galuun wanti ture baay'ee ulfaataa fi sammuu qabsaa'otaa irratti miidhaa guddaa kan uume akkasumas ammoo egaa maqaa Oromootiin mootummaa qabate kaleessatirraa adda ummata kana bifa kanaatiin jira kasitti bobba'us kaafaan wanta cufaayyuu namuma Oromoodhaa ta'eedha. Sanarra dabree waraanni mootummaa Itoophiyaadhaa yeroo sanatti humna guddaa habu walumaa galatti naannuma waraanni bilisummaa Oromoodhaa jiru kanatti deeffatee lola guguddaa goggodhaa ture. Uummata naannoo waraanni keenya keessa jiru kana waraanni kun loojistikii akka hin qabne beekaa, duubaan hirkannaan dhibii akka hin jirre beekaa. Isuma bosonatti hafe kana ta'uu isaa beekee waraanni tokko ammoo yoo akkisuun hin jiraanne yeroo gabaabaa keessatti jilbiiffachiisuu danda'ama kan jedhurraa wanti waraan bilisummaa Oromoo balleessuudhaaf hafe homtuu hin turre. Wanta cufaayyuu itti fayyadamamee ture, qawween itti fayyadamamee ture, akkasumas akkuma duratti jennee hawaasa keenyaayyuu akka inni jiru laali bilisoomne jedhamaa ture. Inni kun cuftuyyuu gannoota lamaan san keessattiyyuu baay'eetti bu'aa bahii guddaa ulfaataa fi nuffisiisaa keessa dabrame. Egaa kan cufaayyuu murannoodhaan irra aanuun uummata keenya deebisuu danda'uudhaaf tattaaffii waraanni murannoo waraanni agarsiisee fi akkasumas ummati keenya ammoo ka durii caalaa naannoo waraanni keessa jiru isa gannoota dabran caalaa wareegama ulfaataa fudhate akka herreegame sanatti gardhibiitii akka hin argamnee fi loojistikaaf dhiyeessii akka hin qabne madda isaa ummata kana jedhamee ummata kanarratti fuuldeeffatamee gochaan baay'ee suukanneessaa fi duubatti qabsaa'ota sabboontota Oromoodhaa deebisu akka waraan bilisummaa Oromoo bira hin dhaabbanne taasisu baay'eetti afaanitti ulfaatu guddaatu keessa dabrame jechuudha. Egaa ummati keenyas san cufaayyuu danda'ee waraanni keenyas akka mootummaan gabroonfataadhaa maqaa Oromoo fudhatee nutti bobba'e kun irreege sana alaatti dhugaa ta'ee argamuu isaatiin jibbaachisuun diina qofaa jibbaachisuu qofaa osoo hin taane uummata keenyas wareegama baasee akkaataa burjaajisan keessaa baasutti qoodi waraanni bilisummaa Oromoodhaa murannoodhaan cichoominaan godhee fi uummati keenyas waliin naannoo waraanaa jiru kun cichoomina godheen irra aanamuu hin danda'ame malee baay'ee ulfaataa ture. Egaa kana keessatti haalli yeroo sana date galaanis hin jira. Inni kunis waan guddoo miidhaa guddaa burjaajii hedduu propagaandaa waraana keessatti oofuun saayikoolojii waraanaa miidhuun wanta qabuuf hin qabne irratti inni kun dabalate dhugaa egaa xumura waraanni bilisummaa Oromoodhaa hin balleessina yookaan isa xumuraa baduu fi yookaan kaayyoon bilisummaa Oromoodhaa ganna 50 dabre godhame sun
maseensanii kolaasanii hambisuudhaaf yaaliin godhame sun cufaayyuu bu'aa bayii baay'ee ulfaataa kanaan dura keessa hin dabrin waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessa hin dabrin keessa dabre bakka amma jiru kana ga'e egaa gara waraanaatiin akkasitti hoggaa deemu gara waraan kan ammoo qawween balleessuu dadhabuurraan kan keessatti hojjetamaa ture waraana kanarratti hojjetamaa ture egaa yoo waraan tokko qawweedhaan dhabamsiisuu dhabde wanta isattiin jilbeeffachiistuun keessa isaatiitti hokkara uumuun diiguuf tattaafachuun keessatti waan adda addaa hojjechuun inni kun cuftu keessa dabre gaa'e ammoo galata waaqayyooti dhugaa kaayyoo haqaa kaleessa gootonni hedduun itti wareegaman lafeen isaanii dhiigi isaanii waraan bilisummaa Oromoo waliin dhaabbachuudhaan ummati keenyas waaqayyoo kadhachuudhaan rabbii waliin dhaabbatee kadhaa rabbii itti godhuudhaan waan taagas ulfaataa fi keessa dabruu hin danda'ame sana keessa akka dabramu taasifamee jechuudha. Egaa bu'aa bayiin keessa dabarre waan yeroo gabaabduu akkasitti dubbannee fixuu dandeenyu miti. Kanaaf hanga silarraa qabadhee malee waan baay'ee keessa dabarre jechuu barbaada. Ayyee dhugaadhumatti gammachuu abbooyyee itti aanaa ajajaa olaanaa ABO fayyaa nuu ta'a kanatti aansuun ammoo gara ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa jaalsanyii nagaasaattan darba jaalsanyii akkaataa attamiitiin yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoo karra Finfinnee shananuu marsee loluu akka danda'ee fi bu'aa bayii attamii keessa darbee oboon akka achi ga'e keessumaa bara 2018 bilisoomneef hin bilisoomnee gidduu atakaaroo turerraa ka'uudhaan hawaasa Oromoo hubachiisuurraa kaasee oboon jabaatechi ga'uudhaaf waan hedduu keessa darbe atuu silaa yoo waan bu'aa bayii kana irratti hiree argadhe waan hin dubbadhu qabaa jette amma dabareen keeti mee bu'aa bayii attamii keessa darbitan jaalsanyii. Wali bareedaa jedhee egaa kana irratti gurguruu dubbadhu maali jennaan namicha jedhani nyaata haasa'ii jennaani otoo laaluu gaafa taa'ii jedhani maali jennaan egaa amma keenya kana ga'uudhaaf konkolaataa keenya dhufanne yookaan namni faggatee deemnu jiru kana dhufne bakka amma jiru kana waraana bilisummaa Oromoo dhugaatuudhaaf taanaan Oromiyaa irraa kaasee agarsiisu Finfinnee jala ga'utti baa'oo kaasee agarsiisee deemnu jiru kana ga'utti Finfinnee qabaa afaan guutuu lafamu jiru kana innaa ga'u akkamatti tola lafaa kan itti kan ga'e waan jamaan ga'e. Wareegama kana garuu gochuun barbaadu maali jennaan dirqii nuti ta'ee arganii dirqii nuti ta'ee waan arganiif wareegamuun dirqii ta'ee waan argamteef wareegama kaffallee bakka ga'uu qabu ga'uu qabu ga'uu qabna. Kanatti mana itti baasaa jiru. Gosa dubbachuu kaanaan kumatama baantu kuma lamaa kudha saddeeti innaa gartee gonoonni kan gara Finfinneetti gara biyyaatti jedhan dura gara lafa kana naanuuf Begitu kau fana ni, begitu kau fana ni bila nama pun fana kasi. Ani dia mungkin gaya ni ni. Karena dia mungkin gaya wah karena ujiannya tu mungkin juga dia saat bikin buku dia ada wah berhubung dari aku kan jalan susah sana itu terjadi wah berhubung kalau kan dia kena sendiri nah jadi dia akan guna dengan itu. Namun kita mana ni? Ini orang tadi tu baca orang yang macam ni kalau kita tidak orang yang pasti Tinta di sana tadi tinta di sana waktu jadi juga mereka murah kopi cari jadi lucu yang tu kamu ada belajar ini juga tinta ini baru panen tinggal ini karena ni kerja ni ayo kerja ni karena ini panen ni gini tu so anak saya aku nak ini orang boleh kemana orang ni doa beri hasil kapan ni dulu orang cuma orang dua orang dua tadi kalau dua hasil kita tinggal mana jadi kan itu yang satu dua kerja tu dua ti Jumlah kerja kerja tu, saya sudah kota, kamera kota, enggak kota, namun kalau kita handphone ni saja tu, nampak ada kenapa bang? Ini nampak kita jadi ni korfana, jas kali uji kali korfana tu, dia kena terima korfani, enggak ada korfana, enggak uji jas kali uji tu, enggak ada kamu korfana apa? Jadi enggak ada mana sih sana ni tu. Karena ni cuma, orang yang mau buat sana mesti menurut aku. Orang yang semua orang sana, umum aku orang yang semua umum aku orang yang semua umum aku umum. Orang yang mesti orang kawan ni kawan ni, ni regu luar ni regu mana ni, ni regu luar ni regu mana ni. Dulu aku yang berbaring ni, orang tu tak kesi, orang tu tak tu sekarang tak kesi ini tu luar ni, orang sekarang tak kesi tu luar ni sekarang luar ni ada dengan dibuat ni loh isi dah, tapi tu dibuat macam mana tu. Jadi
lafa magiging wareegaman iddoo magiging wareegamuu ummataati wareegama waan mootummaa qawwee mahidhanii jiru kan beeku meeshaalee qawwee gartee meeshaa gurguddaa amma eenyu kan beeku waan mootummaa meeshaa hidhatee jiru meeshaa waan mootummaa hidhatee irraa bitee faranjii yookaan gartee namni yookaan immoo kan maalmaa jiru waan mootummaa hidhatee sadarkaa kana beeku. Wareegamaa jedhan akkasii kan immoo waan uummata ini dubbachuu danda'a. Ana kaan immoo uummanni Oromoo dubbatee uummata kabachiisuudhaan akkatti qabeedhaan hidhanii akkatti deemnu biyyeenya maal keessa qaxxaamure beekamoon duratti jedha sana itti waan Oromoo keessa sadarkaa keessa bahee deemma ga'e kana akkamitti akka ga'e namni dubbachuu danda'u uummata Oromoo fi waraana Oromoo garuu gabaabumatti waan beekamu deemma ga'e beekuudhaaf wareegama silaatiin inni kaffaluu dandeenyu. Wareegama beeku waggaa kana keessatti wareegama uummanni Oromoo kaffali wareegama waraanni Oromoo kaffali. Wareegama gaafa hin jiru lubbuu isaa yommuu sana wareegaman inni uummanni irratti bufatee lafa qoratee nyaachuu dadhabeetiin isaan maal ta'e kaan maal ta'e akka ittiin nama rakkisuu kanaaf sadarkaa kana keessa darbii gaddeema jedhu sana gaddeema keenya kana yaa mijeessisuudhaaf gaddeema keenya kana duubatti harkisuudhaaf kanneen biyya keessa biyya alaa wantoota bisa guddisuu gartee keessaa alaa wantoota bakka gosa adii beeknisu akkasumas ta'anii beeknisu haa taatu dubaru sababa mana waan uummanni Oromoo fakkii keessa jira uummanni Oromoo seera keessa uummata Oromoo kan kana keessa baasu ammallee wareegamni kaffalu sun uummata keenya kabannee kabuluu faaq akka Oromoo tokko waa taate amma uummata Oromoo maddee kanaan jireenyi wareegama makatti kaffalsiisni mana san mubsiisni goljeenii kadhufuunee Wanta ini sehingga mereka nampak dan membersihkan itu betul berbalik. Hanya tidak berbalik karena kamu membuat itu juga. Kan jadi kami sana, untuk bila kita dunia propaganda hentai dan kita itu baik. Teman orang apa ke? Walau arti dekatkan bukan membuat sesuatu. Kita harap walau kami dengan diri sendiri, walau kami kita dapat sendiri itu. Bukan bagi hidup kita seperti itu, boleh kita hidup kapan itu dia mungkin ini nak kapan ni kita nak pakai ni kan kita ni kan mungkin kerja ini itu agak berbicara kan dia itu waktu kata itu na anak kan waktu banyak orang nasu kamu tinggal apa ni kita semua barang. Tole ayyee dhugaadhumatti jaal sanyii Nagaasaadhaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo wooboo zoonii giddu galeessaa fayyaa ta'e akka gaariitti nu kaafte amma qabxii hijoo keenya tokkotti dabarra. Kan nu jalqaba irratti injifannoos kaafnee achii booda immoo bu'aa ba'iis kaafnee dhaloonni ammaa hooggansi dhaabaa obbo ammaadhaa jabina attamiitiin marii attamiitiin wal dhageettii attamiitiin injifannoo sanas galmeessee ammoo bu'aa ba'ii attamii keessa darbee hinuma beeka akkuma isin jettan diinnis firris hinuma beeka ammoo wal yaadachiisuudhaaf kaafnee amma qabxiin keenya ijoon itti aanu ajajaa olaanaa dhaabaa obbo Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaaf ta'a. Egaa injifannoo sana keessattis bu'aa ba'ii sana keessattis waan baay'ee keessatu qabsoo kana dabarsitanii asiin geessan kun immoo kan inni mul'isu ajajoonni dhaabaa wooboodhaa irra jiran kun jajjaboo cichoo mari'atoo ta'uu isaaniiti kan inni mul'isu. Ammas kan nu dhageenye ajajoonni wooboodhaa zooniilee garaagaraa jinar ajaja olaanaa dhaabaa obbo Jaalmarroo dabalatee itti aanaa ajaja olaanaa dhaabaa obbo Jaal Gammachuu Abboo'ee dabalatee ajajaa wooboo zoonii giddu galeessaa jaal sanyii Nagaasaa dabalatee haala turee fi haala ammaa haala egeree irratti illee mari'attanii dhageenye. Ijoon keenya marii keenyaayyuu kana isa duraagaa seensumaaf akka namni waa hubatuuf kaafne Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa ajaja dhaabaa obbo olaanaa mee mariin keessan ononaadhaa maalii kallattii maalii qabsoo bilisummaa Oromoo keessanii maal Oromoodhaan jettu maalirratti mari'attanii kanarratti mee waan nuun jettan nuun jedhaa waluma duraa duuba ajajoota keenya kaanittis tarkaanfannaa. Jaalmarroo anaa dhufu. Ayyee fayyaa ta'ee egaa mariin keenya hedduunsaa marii hojii qabsoo bilisummaa Oromooti irri guddaansaa akkanuma naannooma waraanaatti hafu baay'inaan garuu haaluma amma bu'aa ba'ii anis jaallanis haasaa turan irratti akkasumas immoo gara fuuldura irri guddaan jirtu kana keessatti rakkoon mudate gaafa burjaajiin alate sanaa Oromooni dhaabni isaa bakka isa qabsoo kalachummaan gaggeessaatii ture biyyatti gaafa deebi'u
Nuti akka waraana yerootti ejjennaa qabaannee bakkeetti haftu waan baay'ee hin fudhatamtu ture. Kana keessaa inni guddaan abbootiin keenya hoogganoonni keenya wanti qabsoo harkaa qabani. Kana caalaa hin dandeenyu waan jedhutti himan. Isinis hin dandeessanii wanti ittiin dinagdee qabaatatti qabsoo bilisummaa Oromoo kana fuulduratti tarkaanfachiisuu dandeessan hin jiru. Sun harka keenya jira. Nuti immoo galleerra ka'eedu doorsisa gama dinagdeetiin doorsisuu tokkotu illee ni malle nuti. Jaalawwanii warri nuti yeroo sana walaasofne nuti xiqqoo mallee warri yeroo gabaabduuf illee taatu jaarrolee keenya waliin qabsoo irra turre dirree turre waan hamtuus gaarii taasisanii jirta. Ijoollee silaa immoo har'a qabsootti baate daandii karaa nagaa qabsoo fincilaanii Oromiyaa dhuunfachuuf gara afaan warri gazoonfataa deemuutti qawwee fuutee waggaa tokko waggaa lama hin turre. Wanni nuti hubachiisuu qabnu lubbuu galaannee wanti lubbuutii hojii tokkoyyuu nama sodaachisu hin jiru. Seenaa irraa akka dhageenye qabsoo guyyoota adda addaa warra kophee isaanii nyaatee qabsaa'ee kan dhageenye fi irratti hojjechuu seena akkasitti ejjennaa qabaadhaa murannoo qabaadhaa jennee illee itti seenne waan kana. Akkasitti itti seenne osoo jirru mootummaan kun mootummaa filaa osooni bara hurgusoonni kanaan dura Oromoo garroomsan jiraatteera ta'e kan jedhu kan fakkaatu. Masaraa mootummaa foolii Oromoo Oromiyaa urgaa osoo hin taane warra harma nurraa mure harka nurraa mure sanii dhalanqootti biyya hanga ammaa eekoo ta'aa jiru sana warra godhe lakkoofsi uummata Oromoo bara sanaa walakkaan kan hir'isu sana ani bara sana umuriin koo waatinaa eeyyamee dhalattee isin waliin dhumaatii kana gaggeessine baga isin immoo akkas goota jedhee yeroo itti soodduu yookaan siidaa masaraa keessatti beebii dhufee achi itti aanee waan Oromoo miira isaa keessaa ittiin gammachuu qabii bara Haayile Sillaasee Oromoo ajjeefame lakkoofsaan ni beekna. Akkuma seetaa abbootiin keenya warri tures nutti himanirra bara dargiis akkasuma namoota nama jiisuuf jecha filanii filanii keessaa ajjeesan lakkoofaan lakkaa'uu dandeenya. Baruma wayyaaniin nama ajjeefame barattoota waliin turre illee dabalatee namoota bebbeekamoo jennee qubaan lakkaa'uu dandeenya. Bara kuni bara dheeraa warri bara Haayile Sillaasee taatee dargii dabalatee wayyaaniitti oppiidiyoon illee kan waliin eeggamtuu taatee turte sana keessatti duuti ilmaan Oromoo dhaga'e qubaan lakkaa'ama. Eenyu akka ta'e eessatti akka illee ni beekama. Bara oppiidiyoon garuu eeggamtummaa jalaa dhiiga ilmaan Oromoon baatee gooftaa taatee waggaa lama sadii keessatti ijoolleen Oromoo Oromiyaa keessatti miti ganda tokkotti ajjeefamtee kanuu ajjeefamtee awwaalcha dhabdee lagatti feeshaa lafaatiin maramee namni babbadaa ture lakkoofsi nama ganda tokko keessatti ture hanga warra mootota ammaa kana dinga wadatte lakkoofni itti bahuu hin dandeenyu kan ganda tokko. Warri sun kan isaan ajjeesan nama guyyaa tokkotti Oromiyaa keessatti ganda tokkotti du'uu hin danda'u lakkoofsa. Namni masaraa mootummaa seenee warri harka harma nurraa mure suni baga gootanii ta'ee siidaa dhaabeenii suni ani inni dhugusan ta'a. Nama akkasiitiin dhufee Oromiyaa qabatetu Oromoo miira machii silaa bilisoomni sun sana keessaa nu gammatte jechuudha. Kanarraa kan ka'e murannoon nuti kophee keenya illee baadiyyaa isaanii qabsoo gaggeessinaa jenne suni uummanni Oromoo abbootii keenya hogganoota keenya kaleessa waggaa 40-45 qabsoo keessa turtan akkamitti taataniitu hanguma ijoollee waggaa 2-3 waggaa 4 illee qabsoo keessa jirtu waa'ee hegeree Oromoo arguu jettanii akkamitti kafa siyaasaa kana keessatti warri waa'ee ilma Oromoo beekne warri waa'ee qabsoo bilisummaa Oromoo beekne sin goyyomsuu danda'e kan jedhu wayii waaqitti fiddeetti fakkaata. Kanarraa kan ka'e mootummaan lolaan yoo injifatu yoomiyyuu uummanni Oromoo irratti gammadee deebi'ee du'a hamtuu silaa bara umurii isaa keessatti duuni guyyaa tokko keessatti ganda tokko keessatti namni du'uyyuu sana uummata Oromootti waan argisiise qaba Oromoo qabsoosaatti gaafa deebi'u. Akkuma walii jenne akkuma walii hamne dhugumaaniyyuu warqii lafa kanaa taane muudaama qabnu kosiima xurii qabnu waliin illee dabalatee uummata kanarratti faaya warqii mormaa biyyoo keessaa ka'ee abiddaan qoratee mormaa uummataa irratti taa'ee bareedu taane gaafate. Kanaaf egaa ergaan ibsee margiin harreen jette kan fakkaatu diinni lolaan hin dandeenye ololaan baayireetii oomishatu jira. Baayireetiin suni ammoo sirnaan tottolfamtee warra sira fakkaatuun baatamtee dhuftee ammallee dhaabni kun erga bahee
guutummaa guutuutti namni ejjennoo qabatee paartii naman taane wal keessa jira namni amanaan gullallee oole haa gamasiin immoo waraana bilisummaa Oromoon quba qabaayeta. Akkasitti dhufee vaayirasiin dhufeenetu jira. Vaayirasiin kun immoo ilmaan Oromoo ijoollee dhiyoo qabsootti dabalantee amma akka siyaasaa kana buujallee siyaasaa kana keessa seentee baastee bara dheeraa ittiin jechaaleef kunis vaayirasiin akka hojjetu banqabne kana vaayirasii sana baachuu neejitu. Kanarraa kan ta'e wal hubannaa qabatu bira ture. Wal hubannaa qabadiinni waa oomishee ibsa fakkaatu immoo baatee bineelatti kennee immoo baasanii itti wal dhiiguutu ni mudata. Nuti isa kana keenyees siyaasa hin barbaanne. Dhaloota qaroomina qabdu namni amma dubbii ilaalee agatu balleesse. Karaa kooti muudaan kun dhalate, karaa kooti qaawuu kun baname, karaa kooti ba'aan kun nutti dabalame walii ofuma keenya walii yaasee. Kanan tokko yoo nu bidduun jiraani. Asii bilisummaa Oromoo qabsoo keessa ture keessatti dhiibbaa baay'ee dandeettii uumamumaan taa'ee shira hojjechuuti qabu. Waaqumti kan qoodee fi jecha kan ittiin sabitti beekamu. Haala akkasii kana keessatti Oromoon dhagaan kun dhagaa barbaadu kun shira dugda duubaa booda dugda duubaa fuulduraatti kan mirgaan itti ilaallee kun bakka hedduutti fottoqii guddaa waa'ee Oromoo Oromiyaa irratti baay'ee wallama tasiisun ni fayyadaan wanti xiqqootiin walitti maraayamuu jettani. Nuti sadarkaa kana osoo hin gahin fottoqiinsi akkasii osoo suuqamiin jaarsa osoo hin barbaadiin walirraa garaan dugdi olleen sammuun fedhii yaadni osoo walirraa fagaatee qaroomina keenya jechuun ni kun walitti deebinee qophii qabnaa qeeqaa fi of eeguu fi saamunaa qabsaa'oo taati bishaan walii buusneetu walirraa dhiqnee itu balleessee osoo hin taane natu balleesse walii jennee Oromoon qabsoon isaa silaa hireen isaa silaa harka waraana bilisummaa Oromootti qottee jirtu kuni sababa nama waan walitti naqu qabu moo wal dhabuu wayya isa jedhuuni walirra walitti qabu Oromoo baay'ee jennee agartuu taphaa taanee jennee taanee waan abbootii keenya kaleessa godhanii yaaddi alaalaa kan walitti taasisu nuti foon ofii keenya walitti qopha jennee wal fudhannaatti xiqqoo maal jennaan waraanni kun guddateera kuma sila kaasee jaallanis kaasanii waraanni guddate kuni haalli har'a qabsoo gaggeessuuf barri isaa bara bilbilaa bara teekinooloojii bara sooshaal miidiyaa bara gaarii ta'etu baay'ee sammuu namaa jechuudha haa keessatti qabsoo gaggeessuun ofii kaayyuu waa beeku tokko haala akkasii keessatti walitti bu'uuf ni jiraata. Kanaafiyyuu walii dhabsiisu taanee nuti wal taanee adeemne jenneetu kun immoo nama sibiilaayisii ta'e nama qayyoo tokkorraa kan eegamu anatu balleesse walii jennee rakkoo keenya kan furannee egeree qabsoo isa gaafeessoo keenyaati inni kan waraanni qofa qabaatu akkamittiin tarkaanfanne jenneetu waan karoorfanne fuulduratti adeemuufi kan walii galle. Bifa kanaan egaa walgeenye kan nuti bidduu kana mariirra turre kanarraa kaaneef waraanni bilisummaa Oromoo dirree Oromiyaa keessatti dhiira tokko jalatti seera tokkoon dhiingee tokkoonidha aliigamaa jennee akkasitti haa walitti kanante ofii duuchannee rakkoo wal hubannaan gudduututti ofii xumurannee ofumaa ijoollee ati akkas ta'e walii jennee ofiiti walirraa fixannee waraanni bilisummaa Oromoo kana booddee burjaajii keessatti hin jiraatu vaayirasii namaas baatee hin deemu warra wal dhabsiisuuf warra dhuguma immoo waliin taanee akka deemnu akkasii guyyaan hojjetu jabaafatee beekee Oromiyaa keessatti nuti lafa Oromootu nu baate ayyaana Oromootu nu baate waan kamuu nu baate Oromoo lafa daandii Oromoo gaarreen Oromootu nu baate kanaaf ayyaana kana qabna. Ergain baanu addain deemnu gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo uumatu guduunfaatti godha. Walii kaleessaa bara Oromoon akkaataa silaa Oromoon haasaa fanaannatee waawwachuu qabu kana keessa hijirretti qabsoo gaggeessanii gafummaa dandeenyu jedhan hundi isaan na buqqisanii yoo dadhabne ilmaanitti guddisnedha. Ilmaan sun nuti immoo dhaadannoo kan biraa ilmaanitti guddisna jettu jiru isaan na buqqisna nurratti dhaabbachuu qaba. Haalota nutti ka'anutti garummaa abadan hin dabarsinu sadarkaa walii jechuu irratti wallageenya akkasittiin dhagaa kan gariin immoo kan waraanaati. Inni karoora akkaataa fuulduratti deemanii fi waliin deemanii kanuma keenya uummata keenyaaf garuu waraanni bilisummaa Oromoo nuti hin tattare duuba keessan irra taa'u nuti irraa nuti taate yoo fayyaate nu dandeessanii too akka hawaasni
fattanii nu waliin illee dirree irratti hiriirtanii sadarkaatti wareegamuu mana dhabuu maatii dhabuu faca'uu lafti hagabuu buluu sadarkaa shanatti qabxoo keessa jirtu bakka ilaaluu ilaaltanitti bakka ilaaluu barbaadanitti argamuudha jettannee bifa kana lafa hojjeeffannee oofalchaallee jechuun barbaada tumaanii anaaf immoo jaallagisaa guutan. Dhugaadhumatti ajajaa olaanaa Aabaa Ooboo Jaalmarroo Dirbaa Lammeessaadha. Mariin keessanis dhaamsi keessanis dubbiin amma isin dubbataa jirtan kun dubbii Oromoo fayyisuudha. Fayyaa taaworaa bulaadda godhaa deebanaa milkaa'aa waaqni fiixaan nuuf isiniif abaasu jechuun jaalladhaa. Mee amma immoo sududumaan gara ittaanaa ajajaa ol'aanaa Aabaa Ooboo Jaalgammachuu Abbooyyeetti dabarree isaanirraas dhageenya abbaa keenya Jaalgammachuu Abbooyyee mee isinoo maal nuun jettuu maal Oromoo qabduu maal mari'attanii waan jettan Oromoon jedhaa. Bareedaa jaalkiyya. Egaa guyyaa 5 walgahii guyyaa 5 keessatti wanta duratti kakaafne sanas laallee egaa yeroo hojii hojjettutti namni hojii hojjetu ammoo dhalli nu duratti isinii ibse sanarraa keessatti hojjetu wanta hedduutu keessatti hojii keessatti si mudata. Hirrinni jira, dogoggorrii, badiini wanta hedduutu keessa jira. Isa kana keessatti egaa namni hojjetu wayisin hojjeta wayisin balleessa in dogoggoras garte deebi'iti siyaasa keessatti ammoo hangumaati hojjettulleen waraan qawwee callaa qawweedhaan yookaan meeshaa guguddaa qabaniin callaa riphee lolaa tokko yookaan ammoo nama isaan injifatan jechuun hin danda'amtu. Yoo danda'amte sila fagooyyuu badde jalqabumaayyuu ganna 50 gaafuma sanaayyuu baddee dabartee jedhu qawwee baay'ina qawweetiin akkaataa irra jirtu injifatte duuba diinni aguma qawwee san caalaa keessaan si diiguudhaaf tattaafata. Hirrinoonni jiran kana qaawwota jiran kanatti seenaa qabsoo kana akkuma duratti kaafne eessarraa gannoota 5 dabre keessattuu gannoota 2 dabre jedhu sanaan boodatti ganna 3ffaa irratti carraaleen adda addaa dhalate kana keessatti ammoo waraana keenya dandamate sana daftee guddiftee tarkaanfii duratti steeppa tokko duratti tarkaanfachuudhaaf akkaataa nuti hojjenne keessatti dogoggoroonni hedduutu ture. Egaa san keessatti ammoo carraaleen akkasii suniin jira akkuma siin jedhe jalqabumarraa kaasee waraana kana akka inni finne diiguudhaaf godhamu irratti dabalatee carraan bal'aa isaanii kana keessatti yeroo haalli ganna 3ffaa keessatti lolli kaabaa jalqabe sanarraa ka'ee egaa guddachuun duratti tarkaanfachuun dhalatu san keessatti akkuma hojjechiidhaaf tattaafattu akkuma deemtu wantoota hedduutu dhalata. Laafinoonni hedduutu mul'atu. Akkuma injifannoon jiru kufaatillee jira bakkoota adda addaatti badiileen adda addaa sin dhalata. Isaan kan cufagaa waan ganna 5 kana dabre walumaa galatti qondaalonni ajajoonni hogganoonni bakka tokkotti mariilee kana keessaa gaggeessine keessatti balaalleeti. Kanaaf bakkoota akkasiin keessatti wal hubannaa dhabuun haalleen adda addaa uumamuusaa eessarraa akka ka'ee fi maddoota isaa kan laaluun wanta dalaganis waan bades waan miidhaages cufaa laaluun hirrinoota mul'atan kana kaleessas ganna 50 dabre dhaabii kun keessa dabarse nama duubatti of deebisee laale wanta hedduurraa argaa ammoo qabsaa taate isa arguun sirraa dirqama ta'a. Isarraa barattee gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaa deemta malee yoo isan argin durri kee dukkan ta'a. Kanaaf barataa dadhabaan qormaatuma tokkicha marroo 4-3 kufaa jedhan. Kanaafuu qabsaa'onni har'aa ammoo akka kaleessaa sanarraa barachuudhaan qormaatuma takkitti kaleessa mar-3-4 diigumsaa fi kufaatii tokko jettee duubatti of deebitee kaa'uudhaaf siin geessite sana osoo duubatti sin deebisin gatantaraatuma bakka gatantaraa kanarraa duratti tarkaanfachuudhaaf guyyoota 5 dabran murtiilee jajjabduu ofitti fuudhuun bakka hir'inni jiru cufaa walitti agarsiisuun gama waraanatiin akkasumas gama hawaasa keenyaa walumaa galatti laaluudhaan hir'ina kana adeemsa egeree Oromoo fi qabsoo Oromoo walumaa galatti bakki irratti mul'ate Oromoon tokko taatu malee waraanni bilisummaa Oromoo tokko ta'ee yoo Oromoon tokko taate bilisummaan dhufa ka jedhu. Kanaaf waan kaleessa dabrerraa barannee Oromoon tokko ta'uu qabdi, waraanni bilisummaa Oromootis tokko ta'uu qaba. Inni bade duubatti deebinee waan sirreessuun waan boruufillee laf kaa'amu itti kaa'uudhaan hora itti kaa'uudhaan isa sabbatee fi kan irratti cufamu gara seeraatiin akka inni xumuramu. Nami kaayoo kana kan bakka kanaan ga'e heera tokkichaa fi sagantaa siyaasaa fi dookumentii qabsoo kan fuulduratti tarkaanfachiisanii galmaan ga'an
kaayyoo naamusichaa eeggatee ittiin deemtu inni kun cufti akka namni tokko ta'ee waliin tarkaanfatu kan qooda guddaa kennu isa sanatti deebi'uun isa sanaan laaluun waan kaleessa keessa dabarree fi hir'inoota bakkoota ofitti daruu fi hir'inoota adda addaadhaa qaamota garaagaraatiin yoo xiqqaate qaamota 3-4 kan waraan kana keessatti rakkoolee uumuudhaaf deemu kana arguudhaaf eessaan dhufe jedhamee bakka sana gaalamee baruudhaaf murtiilee sana cuflaf kaa'ame inni kun ammoo nuuf barumsa ta'e ammaaf kana bifa kanaatittiin xumurree gar fuulduraatitti hir'inoota kanarra aanuudhaaf egaa waan nu barbaachisu laf keeyyannee duratti tarkaanfannee jechuudha. Kanaaf dhugaa injifannoo tokko namni kaleessa seenarraa ka baratu waan boruu sirreessuudhaaf waan taateef guyyoota 5 dabrisan keessatti dhugaan jirtu kan ta'uu mul'atuun nuti immoo akka waraana bilisummaa Oromootiin rakkooleen jiru cufaa nuyi kan argu garuu rakkoolee kana keessatti ammoo babal'isuu fi waan adda addaa keessatti qaama waraana bilisummaa Oromootiin alatti hin tutture. Egaa inni kun cuftuyyuu kennuma hawaasa keenya keessattis rakkooleen adda addaa dhalachuun hir'inoota adda addaa jiraachuun inni kun moonaa qabsichaa tajaajila keessa galchee isaa kana cufaayyuu akkuma waliigalatti Oromoon tokko taatee duratti tarkaanfachuudhaaf waraanni bilisummaa Oromootis hir'inoota kaleessa dabrerraa baratee arras fuulduratti tarkaanfachuudhaaf walitti agarsiisuudhaan hawaasi keenyas akka argu akka hubatu gochuudhaan bakka mana hawaasa keessatti mul'ates deebinee ilaaluudhaaf murteessine bifa kanaatiin xumuranne akkuma jaalmarroon jedhe egaa hubannooleen adda addaa haala adda addaati keessatti wanta armaa olitti ibse kun diqaatu akka hubannaa namaa gargar fageessuunii fi osoo hin beekin kabeekee hojjete nu beekee hojjete kan beekin hojjetes achi keessatti daftee shaffeessaan xumuratti godhuu dhabuu keessatti badiilees dhalatan waraanni keenyas bakka bakkatti rakkooleen akkasii sun dhalachuun uummata keenya keessa akkas dhalachuun nuuf falchaa akkuma jaalli jedhe ilarraa nu hambisaa silaattuu yeroo hojjettu hin badaa yoo badee agartee isa agarte sana ammoo sirreeffattee duratti tarkaanfachuun dirqama ta'a. Qabsoo keessas kun kaleessas kan ture har'a ammoo barannee jirra gar fuulduraatiif dafnee akkaataa itti shaffeessaan rakkoolee jiru cufaayyuutti furachuu dandeenyu fi kun fakkeenya gaarii osoo badiilleen taate waan boru qabsoo Oromoodhaatiif Oromoodhaa ilaallattuuf waan guddaa buusee waan guddaa lallafnu kaa'e bira dabree achi keessatti kan hin argee dhugaatti injifannoo tokko wanti kaleessatirraa baratamee humnaan rakkooleen adda addaa furamuurraa hanqatamee dhiigaa waliin jedhamee hanqatamee bifa akka kanaatiin walitti deebi'ame inni kaleessa barumsa namaa ta'e boruuf akeekuu danda'uun keenya injifannoo guddaadhaan jedhama. Kanaafuu hawaasi keenyas waraanni bilisummaa Oromootis akkuma jaalmarroon jedhe ilarraa nu hambisaa nuuf falchaa boruuf isinis qoodi keessan akkanuma ta'uu qaban jedha. Uummati Oromootis Oromoon tokko taatu malee waraanni bilisummaa Oromootis tokko ta'u malee haalli amma Oromoon keessa jirtuuf fi qabsoo ganna 50 godhame xumuraan ga'uudhaaf baay'eetti murteessaa ta'uu isaa hubachuudhaan wanta akkasitti mooraa qabsoo keessatti burjaajii uumee wal hubannaa nama qabsaa'ota hedduu keessatti akka uumamu godhe sanarraa qaami kamiyyuu irraa dhaabbatee waraanni bilisummaa Oromootis hawaasi keenyas kan biyya ambaa keessa jiruu fi biyya keessa jirus kan duraan tatta'amerraa dhaabbachuudhaan Oromoon tokko ta'uu qaba. Waraanni bilisummaa Oromootis jabaate yeroo ammaa murteessaa ta'e kana keessatti haalli qabsoon Oromoodhaa amma hudhaan qabdee isiin keessa jirtu kanatti furmaati isaa tokkoo fi tokkichi waraanni uummata Oromootis afaan tokko dubbachuu qaba. Kanaaf kanarratti qooda isaanii akka ba'an asumaan dhaammachuun barbaadaa fayyaanaa ta'e. Ayyee dhugaadhumatti ittaana ajajaa olaanaa Aabaa Obbo Jaal Gammachuu Abbooyyee fayyaa taa qabxii hedduu dhagaa akkasiin nu kaaftanii amma immoo gara ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa jaarsanyii Nagaasaatti dabarraa jaarsanyii egaa ajajoonni keenya waan baay'eedha dubbatanii jiranii mari'achuu keessan furmaatallee kaa'uudha dubbatanii hawaasa Oromoon illee waan isaan jedhan kunoo kanuma waliin dhageenye kanaa. Mee atoo maal nuun jetta maal nuu dhaamta kora keessanirraa maal nuu himtaa dhiyaadhu jaarsanyii. Egaa isaan waan baay'ee dubbataniiru. Aangoon egaa waan naamaniiru. Kanaaf waan isaan jedhan irratti guddoo waan dubbatu hin qabu. Ammoo egaa waan biraa namni beektee wal'aansa sabaa
Kabar was one and the one of the Vaka meeting and you Fasa Mother having we have to you buy one of the one about it and really would be a Havana too. Tomata, Tomata, more gas in Robert Chat with Tomata. We know he more to nothing, how he was given a movie or Mata is a there. Mata would do you that this Hava wants to give a Duna, challenge you with Duna Tournament. Challenge you with Duna Justice Pumaka, because you do up there. You have more that I can hire you for the motor book and this to cutting cover and this to challenge you to the Sena. In such a case, the challenges and the Hanky at last. To my senior article in the West, how you have a German head. And I think I'm in Newcastle, have I had to, and in America, are you a Katana? And you can challenge the kids and challenge the Alas. And the other can you soon you have the whole basically still can come if not my own is to be you, how is it to be you, to be and it is together from my mind you have to. And the Hamaru, what was I saying against this kind of getting a Nava and a man and is a go connection. Challenge is a una kanka, Yunga, Nakamka, Kaimu, Malfai, when my neighborhood Malini had been soon, then Senator was about Sarapoi. 100 degrees back to budget to well, one of the big two, you want insanity to understand the one. So they prefer Anduba, one is a bedroom decision. One is one is young and I did to be my own daddy. Academy of the big two expecting as a bit of a famous very Canadian visitor whom data, visitor a senior in whatever you have something, visitor there and near to the market, I know the government. Enough to give an amount of choose up over Cabina. I thought the Garumo had a society and Kenyan and was going up with two granted Advantage. I was one my 100 Marco for 100 of the co. Another I'm a random living that way. We have no value to go for the version of the way you go or go to the company. I'm a happy album to go. Then where you were not a hollow, then we were able to be not a hollow waiting by the Akia cover. Are you for Navaki to Human Rahat to women or not have to wait about Hanahan and Kanaka. But they come a house on the bucket, give from Navaka and you want to give a home. But Kahanago and Nagin, why you going to watch his Hanaka? We I didn't get a family or I didn't get a family and push from more. I never wanted to get if you there you can much Kafaida, I didn't get a much of Kafaida, Latin America, Kafaida, but by the two greater more, I'll get to this kind of often for this. One returning the study on what to reach. And what it cannot to and the rules over there, what almost or more get the total vehicle having yarn and about those kind of garden. When you remember him, and I'm not Operation Canada City Casualty, I want to operation university with the community and I think it's going to move 1 meter. What over that, I'm going to 200 and a super. Can't tell me, no matter what you have to do, there's a sort of more on that, but I'm more. I think about when did it. Never do this was to go out, or would you just do what you had to do this was the yeah, I want a big thing, what a big other money was a big, what a big I was in the income. The big crowd, the big I was on the come on the big and looking at that. What if we had come up, Pumama, woman was an Avani, what is that in Azota, in Maria Tanka, Kana, to do what they come to go to Hana, come to Carmen. And the years that they can need to allow in here, 15 minutes. Kana, why you give a man of what are you going to do? You where you give or go to send passage to pass to another arm, but in any I never whether you drag it, you just never can have activity. One, but I think to boost up the Kuna with the Aman number of something. Or if you die, not an hour, you can do an hour, you can go an hour, then after you are taking a budget to drag it in minimum to Kana. One never to it, one never off here, all of the I never get it. The main of Hanas, although had a move over the commander of Yamaguchi, Hanas are the king now, Warata, Warata, a cassette to the for a cassette to the no, here I was here at Warata. So, I mean, the other day, my editors have not released. Hanas,
waan mari'anni san gubbaarratti immoo kan gattee mari'anni argattee walitti tolchanii maqaa kan immoo argitee bannee qolee dhalatan immoo qorannoo qabu furtee jireenya maqaa. Kanaaf bal'ina isaa ani jaalladhi baraniiru isaan makkatni isaa bal'ina isaa garuu qorannoo sana duuba irraa yoo ta'e malee ammatti bal'ina isaa dubbachuun barbaadu. Kanaaf qorannoo qabnaa ijoollee jalan argite ijoollee suutuu ijoollee waan kana hojjetanii qoratan waan baay'ee dhumaa waan baay'ee sirreeffachuu jira. Waan baay'ee sirreeffachuu kana keessatti sadarkaa jalqaba gubbaarra ta'ee qorannoodhaaf ijoollee seeneera. Ijoollee qorannoodhaaf bobbaate kun qorannoo ishee akka xumurateen immoo bal'inaan haala keessa jiru akka keessa jiru qabsoo ga'e sadarkaa kamii garamitti akka deemaa jiru uummata keenyaaf miidhagdoota akkasumas immoo deeggartoota abaa obootiif yeroo yeroodha waraanaanis ibsaa kan deemu taati. Kanaaf adeemsa jira jiru akka bareedaa. Kanaaf immoo qorannoo sana uummata keenya jira qorannoo kana gubbaarratti immoo akkaataa jaalladhi itti qorannoo sana xumuranii nutti deebi'anii waan hunda diignee rakkoo argitee ooluu fi waan argitee nu gidduu kana hambisuudhaaf hojii hojjechuutu jirra. Kanaaf kana keessatti waraana bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo biyya keessa jiru biyya alaa jirus nu gargaaruu danda'u qaba. Ani garuu asitti kana dhaammachuu barbaadu. Kana iddoo kanatti dhaammachuu barbaadu. Kanaraa keessatti Oromoon biyya ambaa jiru. Warri dantaa faayidaa fi maqaadhaaf jedhee waraana bilisummaa Oromoo gidduuf mi'oota afaan ofirraa ibsaa. Maqaan dhangala'u jedhaatu maqaan asii boodatti cabee argattee dasee keessa jiru jedhaatu sadarkaa jiruuf jireenya uummanni Oromoo keessa jiru naanaati. Faayidaa mataa keessanii fi olaantummaa yookaan immoo maqaa barbaachisaa akkuma lafa taa'aati qabsoo uummata Oromoo irratti karaa barbaachisa. Yoo dandeessan gargaara yoo dandeessan akka dandeessanitti karaa dandeessan akka dandeessanitti keessaa qooda fudhata. Itummaa hanan dandeessu taate afaan bifa bal'uuti. Warri danda'an yookaan immoo warri walii gama kaffaluudhaaf of qopheessa sodaa kaffalanii warra sana gidduu deemtee walii gadi summii baadanii jedhanii kanuma jedhaa. Kanaaf egaa marii akkuma jedhe jaalala kaasaniiru kan isaan mari'annee fi waan irra geenye kan arga qorannoodhaaf jaalala ol keenyarraa akka qorannoo sun xumuramutti immoo bal'ina isaa guddaa keessa seenii dubbachuun barbaadu akka qorannoo sun xumuranii garuu baay'ee dubbachuun barbaadaa kan masin jedha yaali. Tolayyee dhugaadhumatti ajajaa obozoonni giddu galeessaa jaarsanii nagaasaadha. Ulfaadhu. Egaa amma marii keenya gara maa'essaatti geessaa jirra. Sanis ammoo marroo dirbaa lammeessaa ajaja olaanaa abaa obootiin eegalla. Egaa dhugaadhumatti fayyaa ta'a dubbii qalbii hawaasa Oromoo fayyisuu dhagaa cuftuu ka dubbataa jirtan hawaasni Oromoo duruu isin habdata ajajoota isaa kan ajajoota qaroo ta'uu itti aman ammoo gaafa kana dhaga'u dhugaadhumatti kan duraarra sin jabeeffataa isinitti amana sin habdataa. Egaa gara dhumaatti geessina jaalmarroo waan aga ammaatti kaaftan keessatti waan hin dubbatamin yoo jiraate akka waliigalaatti ammoo hawaasa Oromoo bal'aa fi carraa kanatti fayyadamtanii wanti dhaammattan yoo jiraate akka dhaammattaniif asuma carraa isinii kenneeraa dhiyaadhaa jaalmarroo. Fayyaata aadaa jaallanii waan hedduun hundi jaallanii dubbatanii xumura irratti waan jechuun barbaadu yoo jiraate uummata Oromoo keessa jiru wanni birrii tokko irratti hiriiree hanga wareegama lubbuu kafalaa jiru yeroo nuti hundeeffannetti illee ati hundeeffanne nu baasteetta yeroo nuti silaa bakka nu yaadne jalqabuu hundeeffannetti illee nun nuffine godhanne ammoo waraanni bilisummaa Oromoo inni kaleessaa sun akka kaleessaa sanatti waan maluuf waan gochuu qabu hojjechuuf wal ta'ee wal dhaga'ee qabsoo isaa fuulduratti gochuu dhuunfaatti gochuu fi waadaa kana deebi'ee haaromseera. Silaaftuun hunda qabdu mukaa keenya waliin turii keenya waliin nu baasta. Kanaaf qabsoon waliin wal'aansoo qabaa jirru harka qabatee fuulduratti akka deemu ammas irra deebisee waan itti goonaa fi uummata kanaa fi walii jirra amala walii beeknaa dandeettii walii beeknaa mudaa walii beeknaa rakkoo walii qabu walumaan amnaa dirree tokko irra jirra waan ta'eef uummanni Oromoo waan goones waan hin goone hundumaafis inni garaa bal'atee nu baattatee galaanicha ta'ee nu baatee deemu suni egaa wanti maluu galata nurraan qabdanii galanni silaasiniif innu bilisummaa birmadummaa walabummaa Oromoo Oromiyaa sana mirkaneessu waan ta'eef sanaaf immoo lubbuu keenya hiikutan mararfamnu ana waadaa eeruu barbaada uummata Oromoo biyya keessa jiruu fi uummati Oromoo biyya hambaa jiru wantuma gabaabduun ani qabu warri alhamtuu keessa turre keessatti waraanni kun maatii tokkitti gidduu seenu seera qaba heera qaba kaayyoo qaba naamusa qaba kanatti wal gaafatu qaba kana beenzina itti tursiisuuf warri jettanii
waraana keessaallee akkasumas qondaanota keessaallee murtii tokko sirriitti himachuuf yoo isin barbaadutti isin qaama maatii tokko waan taatuuf achumatti fidhadhaa jettaniillee sadarkaa sanatti qaroo taatanii beenzinitti dhufuu caalaa nagaa barbaadu irratti dabarsitan isin dhugumaan oromummaa qabdani fayyidaa isaa ulfaachuu barbaada. Akkuma taa'ee faallaa kana ammoo bu'aa bubuutuu waa'ee silaa gatiillee hin qabneef jecha waraana kana maatii tokkicha kana warra waliin hirbuu seenee kakuu qabuu waliin dirree tokko irratti madaa walii oolsee wal haasuuf wareegame qotee wal awwaaluuf immoo baala walirra buusee darbee yoo hiree qabaate bara tokko bakka akkasiitti jaalli akkasitti iddoo akkasiitti irraa wareegame jechuuf warra walii himuu fi maqaa tokko tolfatee jaallummaa jaala tokko waliin sossoofibbuu seenu warri barbaadani nuti walitti hafee hojii immoo hojjenna sunsunni ishee wal bira taa'e waliin bu'a ilkaanuu arraba walii wal tuqa kanaafuu borus haala akkasii keessatti mudannoo waraana bilisummaa Oromoo mudatu gidduu galtanii bu'aa hin barbaadina dogoggora seenaa ulfa lafee hin qalanne hin dalagiina irraa barataa jechuun barbaada. Akkasumas waraana bilisummaa Oromoo egaa haala faffaca'uu amala sangoota burree jeedalli ittiin nyaattee sanan mudata irraa fi diinni gidduutti qaawwa argatee maal tokko dirree irratti mudate numatu waliin beeka. Kanaafuu amala keenya sakaleessaa diingee tokkoon hiriira tokkoon dirree tokko irratti seera tokkoon ajaja fudhannee sochoonu qajeelfamaan diinnu sanatti beeknee akkuma kaleessaa dhaloota gaaraadhe sana bosona dubbachiise sana eeyyee nuti akkasitti deebineerra. Kanaaf iyyuu wareegamni keenya lolli keenya injifannoon keenya fiichi baadiyaa fi gammoojjii Oromiyaa keessatti miti. Katamaa qoshashaa Addis Ababaa jedhanii lafa magariisa dirree tufamunaafaa Finfinnee irratti magaala ijaarratan sana irratti ta'uu qaba. Kanaaf imalli keenya kan Finfinnee dhaabbanne kunditti waraana bilisummaa Oromoo gaarota raasee tuni egaa eessaan akkuma honkoba qabiyyutti imalli keenya dhufa lolli keenya magaalaa qoshashaa sana Addis Ababaa jedhanii fi Oromoo magariisa Finfinnee irraa dhuunfatte irratti ijaaramte sanatti iccitii tolchineetu akki taa'ee warra hanquura irra nu qabate itti Oromootti itti isaa tolfatee dhiiga nu tuusaa jiru sana akka hundeen buqqisuu fi imalli keenya itti fufaa. Finfinnee silaa magaalli Addis Ababaa irratti ijaaramte waa tokko nu hin kennine bishaan nurraa, ibsaan nurraa, midhaan nurraa, qoraan illee nurraa fudhattu sana. Akkamittiin akka itti marsinee jirru sanatti immoo irraa bulchee jijjeeffatee achi booddeen bakkaa kaasee magaala Oromiyaa fi toolii Oromoo hoggoof ijaarannuu fi Oromiyaa bilisa walabaa fi madagoonuu irratti maaltii of keessaa jechuun barbaada. Waraana bilisummaa Oromootiin jaallan ammoo qondaalota, hoogganotaa fi ajajoota yeroo darbee guyyoota galii boosalchaa turre isin ammoo dhugumaan biddeen nama kuusuu eleerratti beeku akkuma jedhamu qaroominaan furuu danda'u rakkoo furuu danda'u wal baachuu wal danda'uutiin ofumaa rakkoon keessatti uumamte osoo nam tokko dhageessisi jaarsa hin yaammatiin anaaf balleesse dhugaa qaba waliin jennee akkasitti rakkoo fudhachuu bifa saayinsaawaa ta'eenii dhugumaan dhaloota sibiilaa isaanii ta'uu fi egeree Oromiyaa fi murteessoo ta'uu keenyallee uummatatti kan argisiisne ta'uu isaa isinis ulfaadhaa jechuun barbaada. Kanuma jedhaa warri waliin miidiyaa kanarra jirruu fi artistii Jaalbeekee fa'aa dabalatee fayyaa ulfaadhaa gadaa bilisummaati injifannoo uummata Oromoo wajjin jedha galatooma. Ajajaa ol aanaa ABO Obbo Jaalmarroo Dirbaa Lammeessaa dhugaadhumatti qabxii marii keenyaa irratti ibsa bal'aaf gadi fagoodha kasinnuu qooddan dabalataan ammoo dhumarratti dhaamsa jajjabaa akka murteessaa ta'edha kasinnuu dhaamtan galanni keessan bilisummaa ta'uu jechuu jaallanna akka irraata biyyoolessa Oromiyaatti. Ammoo kanatti aansuudhaan itti aanaa ajaja ol aanaa ABO Woboodhaa Jaal Gammachuu Abbooyyeetu dhaamsa waliigalaa tarii akkasuma wanti agammaatti dubbatame kiyaa waan Oromoon dhaga'uu qaba jedhanillee nuu dhaamuu Jaal Gammachuu Abbooyyee dhiyaadhaa. Baay'ee fayyaa ta'ii jaal kiyyaa egaa waan hedduu jaalluu dhaamatee jira. Anammoo amma xiqqoo tokkotti daddaruu barbaade egaa
wanta tatta'amee fi akkaataa tutture kan amma waliin turre sana. Kanaafuu akkuma duratti jedhe ammas irra deebi'a. Bilisummaan Oromoodha yookaan Oromoon gabrummaa agan geettu kanaa fi rakkoolee agas geettu kana keessaa bahuudhaaf murteessaan tokkummaa Oromooti. Kanaaf yeroon amma keessa jirru yeroo tokkummaadhaan xumura isaa itti goonu malee yeroo bifa ammaan mul'atu kanaatitti deemnu waan hin taaneef hawaasi keenyas kan dhaammadhuuf hir'inoota hawaasa keenya keessa jijjiiran mul'atan ka diinni keenya itti fayyadamu isa kana beekuudhaan hir'ina hawaasa keenya keessa jiru kana cufachuun dirqama ta'an jedha Oromoodhaan. Maaliif haala amma jiru kana keessatti duubatti deebisuudhaaf hir'ina kanatti diinni fayyadama. Yeroo hundaayyuu namni faallaa kee jiru hir'ina kee barbaada. Hir'ina keessan barbaadeet hir'ina keessanitti fayyadamee babal'isa. Akka ati walitti hin dhufne, akka ati tokko taatee duratti hin tarkaanfanne godha. Kanaafuu nutis hir'inoota keenya jiru kana akka saba keenyaatti cufachuu danda'udha. Haala yeroon kenne irratti hundaa'ee miidiyaaleen hawaasaa kun aguma Oromoo qabsoo keetiifis bu'aa qabu, si diiguufis qooda guddaa kennaa jira. Kanaaf hawaasi keenya kana laallatu qaba. Na caalaan akkuma Oromoon mammaattee manni morkaa cufaa malee bulaa jettu kan ta'a. Kanaafiyyuu isa kana waraan bilisummaa Oromoo keessattis rakkoo fida. Oromoo waliigalaa keessattis rakkoo fida. Rakkoon kun ammoo diina keenyaaf carraa kenne har'a Oromoo balleessanii kutaa kutaadhaan qoodanii yookaan kililiidhaan qoodanii wal dur dhaabsisuudhaaf akeeka jiru sana akka isaa dhugoomuuf taasisuudha. Kanaaf hawaasi keenya bal'aan akki kun hin taane keessattiyyuu hir'inoonni nu qabnu nu gorsuun, nu qeequun, yaada nu kennuun, nu jabeessuu danda'u. Kanaaf kana ammoo godhuun dirqama Oromoo waliigalaati. Ilmaan kun Oromoo waliigalaa keessaa ba'an akkuma hawaasa keessaa ba'anitti qabsoo keessas hawaasuma san keessaa amaloota qabaatanii fi hir'inoota adda addaa fidatee dhufuu danda'a. Hanga warraaqaa ta'ee kanatti of hin jijjiirinitti rakkooleen akkasii mudachuu waan maluuf qoodi Oromoodhaa bakka kana cufuudhaa guddaa ta'uun dhaammadha. Egaa hir'inoota kalee dabre itti deebine waliin qulqulleessine Oromoon cuftuyyuu qooda kana bahuu akka qabdutti namni nu gargaaruu fi yaadaanis ta'u qooda keessatti fudhatee Oromoo tokkoomsuu keessatti qooda isaa bahuu danda'u cuftu akka nu bira dhaabbatu jechaati. Yoo Oromoon tokko ta'e xumurri isaa argama irreen deddeebi'a. Kanaan alatti Oromoon of ajjeesuu yookaan bakka kaleessatirra har'a mul'ate kanarraa duubatti deebi'ee caphee saayikooloojii isaa ammallee ganna 100 oliif akka inni riikavar hin goonetti kufuudhaa deema ta'uusaa arguun qabaa jechuudha. Wanta har'a impaara san keessatti deemaa jiruu fi gaanfuma Afrikaatittuu deemaa jiru waan argaa jirtan natti fakkaata. Kanaafiyyuu akkanatti duratti ilaaluu qaban jedhama. Kaaniif gara waraan bilisummaa Oromootitti dhogguun deebi'u akkuma duratti jenne ammoo haalleen adda addaatiin yeroo akkas burjaajii san keessatti bakkoota adda addaatitti caasaa yookaan jaarmiyaa waraanaa keessaa kophaatti warreen babbaatan fi haala adda addaa keessa kan jirtan cufti yeroo amma sa'aatii ammaa kanarraa jalqabdanii kana gara jaarmiyaa keessan itti aanutti dabruun haala jiruu fi rakkoolee jiru cufaayyuu bifa sanaatiin xumurame gara fuulduraatti tarkaanfachuudhaaf gara jaarmiyaa isinitti aanutti akka deebitanii fi naamusoota kaleessa cabanii fi hir'inoota jiran deebiftanii akkuma haaromsa amma godhame kanatti of sirreessan amala warraaqaatiin akka of cuuxanii xumura fiixirra geette kanaaf qooda olaanaa baasuudhaaf akka itti of qopheessitan dhaammadhaa fayyaanaa ta'a. Oromoon nuuf falchaa. Itti aanaa ajaja ol aanaa ABO Wooboo Jaal Gammachuu Abbooyyee dhugaadhumatti cuunfaa gaarii, dhaamsa gaarii, gorsa abbaadha kati nuu laatte fayyaa ta'e horii bule adda godhu deebanii waaqni sin milkeessinnaa nu milkeessinna jechuu jaallannaa. Kanatti aansuudhaan ammoo ajajaa Wooboo zoonii giddugaleessaa Jaal Sanyii Nagaasaatu qabxiin afe yoo jiraate nuu kaasaa dhaamsallee dhaammateetu nuu obbaasaa Jaal Sanyii anaa dhufuu dhiyaadhaa. Haa ta'uuti qabsoon kun isaa taatee fageessee amma murjeeffam jirtii jennee katabnaa ammoo kan isaan yoo taate akka baay'ee haasa'uun ni danda'ama waan baay'ee dubbachuun ni danda'ama. Haa ta'uuti garuu keessattuu booda shanan asitti guddina akka qabsoo kana keessa guddina fuuldura dhaabbattee bulchaa fuuldura dhaabbattee moortara fuuldura dhaabbattee qaama qalbii dhabaa jettu kun ijoollee kechuudha. Ijoollee siyaasa keessatti yeroo dheeraadhaaf siyaasa keessatti argitee bulchaatti janjanattee
waan baay'ee arginu toofaan kafuudhee argitee guyyaa kana guyyaatti warreen kafuudhee jira. Warreen guyyaa xixiqqoo argitee warreen argitee warreen mormachuu kana akkan taanetti argitee akka keessa naqatanii akkan taanetti argitee waan argamsiisan naqatanii wareegama ijoollee kana bishaan nyaachisuudhaa wareegama ijoollee kana argitee bakka taanetti hambisuudhaaf warreen gatee ani beekaadha jedhanii biyya keessa biyya alaadhaan qindaa'anii gama ijoollee kana bishaan nyaachisanii ammallee irra deebiisan uffatanaanii mee waan biroo dadhabden waan kun ilman gadi bakkeessa buusin mararsiifanne qaama hin mararsiifanne qalbiisin mararsiifanne biyya koof waan narraa eegamu akkasana jettee kaffala jettu sun dura dhaabbatudha saalee jechuun ta'inyaa ijoolleen kun haa deemtu haa loltu haa lolattu ofirraa kanaaf summii baatanii dhuga'uun waraana jedhamu gudduu dandeenyaa summii baatanii waraana jedhamu gudduu dandeenyaa summii baatanii zoonii gudduu dandeenyaa mee warra summii baatanii mee warra gidduu gadi yaatan mee warra summii baatanii hogana gidduu gadi deemtan mee warra summii baatanii namaaf nama gidduu gadi deemtan ijoollee kachuu warra gidduu gadi deemtan ijoollee kanarra dhaabbadhaa jennaan kanaafuu waan jedhuun jiru qaamaalee asirratti jedhanii sagan nama gochuun jiru warri waan kan hojjetu hojjetu sagan mataan uffateeti qabsaa fakkaateeti nama gaarii fakkaateeti waan kun hojjeta warreen kana mee qabsoo ijoollee kana fuuldura dhaabbatinaa qabsoo kun karaa baay'ee deemuutu jira qabsoo kana gurguufuutti qabsoo kana fuuldura dhaabbatinaa Harman jedhaman biyya keessa biyya alaas namoota argite nageetifi qabsoo oromooti yaadan nageetifi qabsoodhaaf yaadan yoo yaadan nageetifi keessatti ifatti baasanii argisiisa. Yoon isin dhuftan kallattiidhaan irraa fuula warra fuula dhokfatanii qabsaa fakkaatanii qabsaa gargardiidan ammallee jennee waaqaan jennee ayyaana oromootiin jennee dhiigaaf lafee ayyaana oromootiin isin kadhannaa dhugaan isaa qabsoo itti fuula warri qabsoo hin dandeenye jennii hamman jedhamu waan gabaana namadu qabu kanatu maqaadha. Tolayyee dhugaadhumatti jaarsanyii Nagaasaa Jajjaabaa Boozoonii Giddugaleessaa fayyaa ta'ii akka waliigalaatti dhugaadhumatti hundeeffama ABO ganna 50ffaa guyyaa kaleessaa adoolessa bultii 2023 raawwate booda har'a adoolessa 2 bara 2023 ajajaan olaanaan ABO Jaalmarroo Dirbaa Lammeessaa itti aanaan ajajaa olaanaa ABO Jaal Gammachuu Abbooyee fi ajajaan WBO zoonii Giddugaleessaa jaarsanyii Nagaasaadhaa waan keessa darbamee fi waan keessa jiru ammallee egeree Oromoof Oromiyaa irratti rakkoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru ammoo dhugaadhumatti bifa ammayyaatiin akkasitti walitti dhuftanii mari'attanii furtanii sanarra immoo dabartanii miidiyaa WBOdhaa arraata biyyoolessa Oromiyaa irratti dhiyaattanii haala jiru waliigalaa hawaasa Oromoo bal'aatii fi ibsa laattanii qalbii hawaasa Oromoodhaa cabe deebitanii dammaqsitanii dhaamsa akkasii dhaamuu keessanii fi maqaa hordoftoota arraata biyyoolessa Oromiyaatiin guddoon isin galatoonfadha horaa bulaadda godhaa deebanaa karaan itti deemaa jirtan karaa milkii isiniif ta'uun jedhaa fayyaa ta'a. Fayyaa ga'eetti ulfaatu. Fayyaa ta'a.